kabajamtoota afurtoota keenyaa waan baay'ee nama gaddisiisaati baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo kana isinii waraaballee jedheetii miti kaas dhufee jechaadha dhugaa dubbachuudhaaf xiqqoo imataa jedhee waan teessuna dhoggeef odeeffannoo uummata keenyaa nama warra waan kana hordofaaru maaf hin geenne jedheetii bakka kanatti dhufee jechaadha kabajamtoota afurtoota keenyaa wanni akkanaa kun sirriin itti hin fakkaanne anaa osoo na dhukkubu dhugaa dubbachuu na dhukkube jechaadha kabajamtoota afurtoota keenyaa. Bakka nama akkaataa itti waliin nyaattee dhuduu si ajaa'iba jechaadha. Bakka nama kun fira kun diina jettee nama adda baasuun bakka zabana itti wallaalame keessa jirra jechaadha. Zabanni kun nama eebaluun kun diina kiyya, eebaluun kun fira kiyya, eebaluun kun waliin nyaannee dhunne, eebaluun kun ka akkanaati kun ka akkanaati jettee bifa adda baasuu hin dandeenye keessa jirra jechaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf Said dhukkubsatee waan fedhe haa ta'u Said waan yoo Said dhukkubsachoo miti. Yoo Said du'es itti gaafatamaan namootuma nu keessa jiran ka isin viidiyoo san argitanii jirtan namootuma sanniin keessaa tokkotu jira jechaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf erga siin booda hicciitiin guddaan akka kiyya seente. Viidiyoon an harka kiyya seente kabajamtoota afurtoota keenya. Mushoo duu namni akkanaan jedhe sagalee waasaappii maaliif jinni maaliif miti jechaadha. Saidoo waan takka ta'ee jennaan itti gaafatamaan asuma jira jechaadha. Asuma jira funyaan qabnee waan goonuun goona jechaadha. Qalbii tol dhiisuun hin jiru jechaadha. Yoo ni fayye alhamdulillah rabbi isaa fayyisu. Hin fayyine waliinuu itti dhufna jechaadha. Eenyuun na gaafataa ana. Itti gaafatamaa waan sanii ana likkii si garsiisa anatu boolla jala si kaayaa jechaadha. Nama biraatii miti. Nam tokko hin dabaladhu. Akka ilmi dhiiraa namaa godhu tokkotti sii godha. Hordoftoonni illee kana quba qaba ragaa guutuu viidiyoon guutuun gad bu'ee ragaadhaan lafa jira jechuudha kabajamtoota afurtoota keenya. Mucayyoo Saidoon dhukkubsatee jira argaa jirtan dhugaa qaba dhukkubsachuu nama du'uyyuu nama meeqatu rifaatuudhaan waan fedhe ta'a namni rifaatuudhaan dhukkubni guddaan addunyaa kanarratti jechaadha rifaatuudha. Rifaatuun akka malee dhibee guddaadha dhibee biroo hedduu nama saalti dhibee kana jedhee isinii himu isinuu nu beektan kabajamtoota afurtoota keenya. Jaartiin namni ima wallole erga wallole namni ima wali araarama ni araaramna jedhe yaade ni araaramaa jaarsa kiyya Itoophiyaa irraa Yaman dhufuuf deema yeroo inni Yaman dhufetti haala kanaan simadha jettee viidiyoo isin argitan algaa tolchitee maabiraatiidhaan abaaboo jaalalaatiin maaliin warra shiraan guutame wajjiin guutteefi viidiyoo ummatatti garsiiste akka ummanni illee kunoo eesaa akkanatti eegaarti sumayyaan maaluu sumayyaan nama gaarii akkana samiitu nama bada malee maal akka jedhan erga gootee kaateen booda fuutee Saidoo qilee keettee jira. Maali sana wasitti fakkaatu moo maali an dhugaa dubbachuudhaaf yeroo baay'ee nama aarsa kabajamtoota afurtoota keenya. Wanni dubbatan hedduu jira garuu akka hin dubbanne kan dhoogu waan miidiyaa irra jiruuf jechaadha. Mucaan kun sirratti fuudhe baasa addunyaa tan irra hin jirre wayituu hin baasne irratti fuudhe maaliif narra fuute jedhanii loluun aadiidha wama jiraati jaartiin takka jaarsaan loluun wama jiraati garuu ajjeesuuf yaaluun ammoo waan biraati ajjeesuu lubbuun nama ajjeesuuf yaaluun waan biraati ofiillee boqannaa argatanii taa'uun hin danda'amu. Kanuma an wanni dhaamu ture kanuma. Saidoon dhukkubsatee jira rabbi isa haa fayyisu kana kan godhe isini yoo inni fayyuu dhaabatee wanni boroo rifaatu kanaan waan itti dhuftu taate itti gaafatamaan si tan wajjin jirtu tana hattitti tana maqaa kennau suuraa kan kee maxxansu qabee guyyaa mormasi kan kee fuudhu qofa si mudhisaa jechaadha. Yoo inni fayyee wanni inni nuun fayyee yoo rabbi isa fayyise inni nuun fayyee wanni na nagahee hin jiru jechaadha. Yoo inni hin fayyin ammoo akkas jechaadha. Kabajamtoota afurtoota keenya. Nama maaltu jaarsa namarra fuudhuun haara hawaasa nama meeqatu inni takka dura fuudhee lammaffaan lammeeffatee maal rakkoo qabatama. Ganaa sadiif afur lamatu hafeefee maal rakkoo qaba. Yoo taateef si wajjin jiraadha hin ta'uu fi bakka si wajjin hin jiraadhu dhumate dubbiin sobuun maaliif barbaachise
hillimaa gana ga'u namaaf kaa'u maaliif barbaachise? Mucaa kana miidhuu maaliif barbaachise? Si akkana ta'aaraa inni dhufuuf deema maalidhaa wee kana hunda qopheessanii manatti erga ilmi dhiiraa kabajaadhaan gowwitti situu isa dhabe malee inni sin dhabne. Ilmi dhiiraa bar waan jiru guutuu gad haqqisee sitti himu, namni dhugaa haqqisee sitti himu, namni dhugaa hin hambifata sitti haqqisu. Atammoo nama sitti haqqisu feetaami, namni sitti haqqisu hin jiru. Inni surprise guddaa sii godhuuf jaartii tiyya bira deemaa jedhe malee guyyaa takka jaartii tiyya bira deemaa jira telefoona caccabduu tokko bitee kennaaf hin jenne bar. Saidoon telefoona caccabduu jaartii kabajamtuuf jaalatamtuu jaartii tiyya haadha ilmaan tiyyaati telefoona caccabduu takka bitee kennaaf hin jennes. Osoo san jedhee ati surprise godhaaraa fi maal jettee mana keessatti isiin san aftee eegaa jiraatte waan viidiyoo san argeef Saidoo waan akkanaa kennuudhaaf akkana jedhan maqa baaf jecha. Inni garuu afaan ofii cuqqaalatee kabajaaf jaalalaan iPhone 16 wajjin binne. Mallanni waan raafee ofii si fakkaata kabajaadhaa. Ati ammoo kabajaa kanan beektu. Ati kabajaa kanan beekne baqa. Namni ilmi namaa nama guddaadha kan jedhamu, ilmi namaa nama jabaadha kan jedhamu mallaqa waan qabuufi miti. Waan biraa waan hedduu waan qabuufi miti. Yoo kabaja qabaate, yoo kabaja nama beeku taate namni sun nama guddaadha jedhama. Nama meeqatu ijoollee madaadaamman inuu ebaluun sun nama guddaadhani. Ebaluun sun nama guddaa jechaan kun jaaree umriidhaan miti. Nama guddummaan umriidhaan miti. Jaaranii maali umriidhaan osoo hin ta'in nama guddinaa yaada kan keessaniin. Jaartii tiyya gammachiifadhaa itti balleessee jira akka namni tokko balleessu ilmi namaa namni dogongorree hin jiru dogongoree jira Yaman irraa isii dhufe isii wajjiin haasa'uu qaba yoo nararamlee haasa'uu qaba jedhee mallaqa ofii gadi baasee waan raafes fakkaata sa jaama si'iif kabaja sii kennu malee waan raafee fi miti achi dhufe iPhone 17 bitee achittuu hin dhaabanne kunis gaafii miti telefoonni duwwaan akka mucayyoon tun hamileen isiin cabne akka hiriyoota isii biratti hamilee isiin cabne akka hamilee ol horattu maaliifi namni kun akkuma nama jaalatu qabu namni nama jibbullee hedduu jira jechuudha. Amma hiriyoonnummaan Sumayyaa tunu warroonni isii wajjin harka dhagayan hanga Saidoon fuudhe ila irra fuudheemi akkanaami hamilee dubartii fi hin caba hamileen jechuudha. Akka hamileen isiin cabne telefoona hiriyoonni isiin qabanne konkolaataa hiriyoonni isii harkaan qabne mallaqa ofiitti gajjissee kafalee isi surprise godhuudhaaf ittiin himne osoo iPhone 16 fi konkolaataa akkana mallaqa aganaatiin sii biteeraa osoo dhageette mana sanii gadi hin baatu kaasiin Sumayyaan mana sanii gadi hin baatu. Sumayyaan mana sanii osoo qiyaamaan tun buute baatee hin baddu jechaadha. Saidoonillee dhukkubaaf hin wandaan ta'u osoo maal ta'e osoo itti hime sababni oo kun jiraannaan jaalala jiraa namoonni tokko kanatti waan amanii jechaadha akka rabbiitti garuu nama woriitu kanatti aman mallaqa namni nama wori nama gowwaa sababni oo mallaqni ni dhufa ni deema ammoo jaalala onnee yoo kan nama jaalatu taate hin dhufu hin deemu achuma dhugaadhaan nama jaalannaan jaalalli sun hin deemtu si jalaa hin deemtu hin moofomtu maaliin hanga duuti addaan isin baastutti malee. Jaalalli dhugaa kanoo jaalalli dhugaa akka kunoo dheengadda viidiyoo isiniyaan waraabee isinii gadhiisisaniiti mallaqa moo jaalala kan jedhu viidiyoo san deemaati jaaladha namni viidiyoo san daawwate dhugaa dubbachuuf hiikaa jaalalaa dhibbatti addaan fixa jechaadha. Jaalala waa wayii bu'aa wayii irratti hundaanii nama jaalataniif jaalalli akkanumaan namummaa namaatiif nama jaalatan tokkoo miti. Harka duwwaallee taanaan boru samii kutta. Garuu bu'aa wayiitiif nama jaalachuun kanatu rakkoo guddaa uumaa jira. Biyyoota garaagaraatii wanni kuunillee gara nabboo'ee kuunillee gara nabboo'uuf namni tokko jaalala dhugaatii yoo si dhiyaate kuun ammoo faayidaa wayiitiif wanni akkanaa jira laata kun jirti laata kun makiinaa qabaa laata konkolaataan jira maaliin jira yoo konkolaataan jiraates jaalataa moo konkolaataan hin jiraannes no namni jabaan ammoo konkolaataan jira sin jaalatu harka duwwaartaa si jaaladha. Jaalalli dhugaa kana namummaa kee qofas jaalatu jira. Osoo iPhone if konkolaataa isiif surprise haa taatuuf isii bitame kana dhageette Sumayyaan
Saidoo darajaa lafaa san irraa shaarbii ofii haftee hanga manatti isa eeddi malee meeshaa gurgurtee daa'imman jalaan dhossitee isa waan kanaaf hin saaxiltu jechaadha. Abadan abidiin hin saaxiltu. Osoo itti bee jiraate bar waan akkana surprise godhaara osoo jechuun osoo jedheeni jiraate. Osoo hiriyoonni isaatu itti hiriyoonni maan Sumayyaatu Saidiin irraa waan kana dhageettee itti himtee jiraatte. Gowwittii tiyya Saidoo nyaattutti ofiifuu nyaatamtee jirta. Maan Saidoo ilmaan isii eessarratti borulleen galtiif ilmaan isii isa eessarratti atillee boollatam seentisa as qofa irratti nu beektaa bar addunyaa irratti bakka akkanaati qabaatii funyaan isii qabaa fuudhaa hojii nama goosisuu danda'u bakka ati mana ati galtu guutuu nutu jira ati hin beekne malee si fuusuu dandeenya sa'a sekenditti sa'a barbaachisaa ta'e jechaadha. Yoo mucaan kun waa ta'u taate namni kamuu itti gaafatamummaa jalaan bahu. Ammoo dhugaa dubbachuudhaaf warroonni fakkeessuudha aaree kana dubbadhe dhiifama godha kabajamtoota hortoo keenya warroonni ammoo fakkeessuudhaaf isii wajjin waan san qopheessanii waan akkas godhanii ka'anii surprise sanan hanga bitamu arganii ka'anii maaliif surprise kun hin jira jedhanii namni yaadeen jiru jechaadha. Mu'ayyoo amma isin argitaniirtan kabajamtoota hortoo keenya viidiyoon harkaa qaba eenyu akka Sumayyaa geeggesseyyuu viidiyoon harkaa qaba yeroo biraa isin fiduu danda'a jechaadhaan. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo biraa barbaachisaa taanaan mul'isa namatu namni akka wallolle waan barbaaduuf yoo taate malee barbaachisaa taanaan mul'isa. Akkas kabajamtoota hortoo keenya fuudhanii jalaa dhossanii jedha. Meeshaa hoo jalaa gurguratan. Maali kun? Maaluma isin naqe? Sirra fuudhee dura itti heerumuu barbaaddaa? Biyyeen nyaattu? Maalonni maaluma si galche isiinuu deemtee kophaa haabaddu isiinuu kophaa meeshaa haa gurgurattu maal rakkoon jira maali wanni si galche wanni ati waliin gurgurtuuf maaltu si galche ati odeeffannoo guutuu kennitee guyyaa akkana haa dhufaara jedhanii mana duwwaatti hambisuuf wanni barbaachisee maali meeqa sii kafalte meeqa irraa nyaatte doolaaraan mooriyaalaan طيب أما إني دكوسته أما حمام جمدة دبي إدارة سربارتا سرب وانا كراكون وان انتاني تشارع كاباجم تودا هرتو دقيني بقى دبتشو دا وهم باي عارف فيديو كان اسيني وراب درك أمالي فيديو كان وراب اللي ياني وندافو سوميان بدي جرتي ورر كتام فيديو أركتني جرتني سوميان بديرتي ما نينجرتو Dhosaan konkolaataa illee dhosaan bitee Saidoon iPhone isaan illee dhossaadhaan bitee isii surprise kana kennee fi haadha daa'ima haadha ijoollee tiyyaa walii inni araarfadhadhee biyya san irraa dhufee milkaa'uu hin dandeenye waan biraatiif saaxilamechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya ni laallachaadha waliinuu waan uumame isinuu argitanii jirtanii waan uumamuuf deemu gara fuulduraa ni argitanii jechaadha rabbi kayiree haa godhu. Ni argitan jechaadha kabajamtoota hortoo keenya. Ammaaf wanni godhan hin jiru. Innillee osoo sabri ofii kennuu malee wanni godhan hin jiru. Asalan dubartiin takka yoo nama gantu dubartiin dhiira tokko gantu dhiira biraatiif illee hin taatu. Dubartiin dhiira biroo gantu dhiira biraatiif illee hin taatu. Isinii himaan dhugaa dubbachuuf. Dhiira birootiif illee hin taatu. Dubartiin takka waa hedduu jira kabajamtoota hortoo keenya. Akkasii Sumayyaan Saidoo dhabde malee Saidoon Sumayyaan dhabu. Maa abdiin akkas jedhe jechuu dandeessani jedhee jira. Sumayyatu Saidoo dhabe malee Saidoon Sumayyaan dhabu. Akkasumaaliif inni jaalala dhugaatiin siddeeme kabajaa fi kabaja namummaa saniin siddeeme atammoo kabajni namummaa sun jaalalli namummaa sun erga onnee ofii naa kennite maal irraa barbaada jedhe namittiin mucaan jaartii fuudhuu barbaade isiin akka mana bunaa daladdu erga dhagayee ka'ee booda isheen onnee isii kennuuf murteeffattee jennaan yaa doktortichi bar sidhosite malee isiin bar mana bunaa daladde qaama ofii gurgurataa turtee jennaani erga onnee ishii naa kennite maal irraa barbaadaa jedhin waan takka jaalalli dhugaa akkas of nama kennisiisa. Jaalala faayidaa fi xiiphiin kunaa kanaa miti jechaadha. Akkasii dura awwal hajaa kabaja. Dura namni nama jaalatu kabaja. Kabaja namummaa
surprising kunillee bar kabajaadha hin beekne maleeti kaba araama sirratti hin dalanne araama hoyi muyattii tanirratti hin dalanne ni fuudhee jaartii lammaffaa godhatee fuudhi jetteeni araba malee tabiraan fuudhin situu jedhe lakke arabaa miti ta fedhe fuudhaa jedhee ofii murteeffachuun isa qabdi sin qabdu ati murteessituuf jechaadha ay si'ii miti ka isa horatu isatu si horata malee ay dhiiratu dubartii horata malee dubartiin dhiiran horattu kabajamtoota hortota keenya an akkana ta'a akkana naa ta'iin hin jiru jechaadha jaartii tiyya aanumatu horata aanumatu masruufa kennaaf birriillee yaadallee waa hunda waan waloon qabnu ammoo wajjin hin mari'anna yoo isiin daandii sirrii irra jiraatte yoo isiin daandii jallaa aslan kabajamtoota hortota keenya waa isinii dhaama bakka kanatti aaree dhufee wanni akkanaati uumame jedhee isinii dubbachuu qofallee osoo hin taane waan hanga bakka kanaa warri na wajjin tutta waa isinii dhaama dubartiillee haa ta'u dhiirallee haa ta'u dubartii namni duubaan isii jireenya isii irra gorsu wallaahi halkanii guyyaa irraa fagaadha dubartii san irra shayxana filadha maaliif beektanii jireenyi kee yoo ka dubartii jaartii tantee fakkeenyaaf jaartii tantee kaadhimaa tantee namni biraa kasii gorsu taate ati ibidda keessa artachadha yaadni kan kee fudhatamu manni kan kee guutuun saaxilamaadha dabarsitee namaaf si kennitee jirti ati qafuma duwwaa kanatu jira jechaadha sa'aatii barbaadanitti mana gabbaafamta jechaadha kanaafuu dubartii namni biraa duubaan akkana godhi haati abbaan obboleeyyan hiriyoon duubaan gorsan kaadhimaa tante akka shayxana irraa fagaatanitti toobadhu irraa fagaadhu sababni hoo jireenyaaf hin taatu bar ati dubartii takka kafilattee kaadhimattee jaarsa ergattee maallaqa kafaltee kaadhimattee wanni wannaa jettee bar kuwaasii wajjin taphachuuf miti bar kuwaasii wajjin taphachuuf osoo hin taane jireenya boruu isii wajjin ijaarachuudhaaf jireenyi boruu sun xiqqaa ammaaniif akka amma yeroo akkana taasiftu kana ibsamuu danda'u miti guddaa ka keessa rakkinni jiru ka keessa bal'inni jiru ka keessa gaddi jiru ka keessa ulfinni jiru ka keessa gammachuun jirtu jireenya akkasiitti fuuldura kan kee jira kanaafu jireenya akkasii fuuldura kan kee guddaa jiru kanatti dubartii namni masakku jaamaan masakku fuutee mana waan anamma siin jedhe kanatti oseensistee yoo jette wanti ati keessa wanni ati itti deemtu ibidda ta'a jechaadha gubachoo malee wanni biraas keessaa sin baasu jechaadha gubatteetuma keessaa baata malee wanni biraas sin baasu jechaadha sababni hoo jireenya kan kee nama biraatitu quba sii qabaata jechaadha nama biraatu sii gorsa jaartii tante nama biraatitu sii waan fedhe sii godha hin ta'u jechaadha wanni kun hin ta'u dubartii akkasii irraa fagaachuu qabdan dubartiin ammoo jireenya qulqulluu jireenya dhugaa jaarsa kan kee san wajjiin jiraachuuf fedhii qabdan filannoof of hin qopheessina dhiira hedduutti of hin filatamina takkatti tokkochuma qabadhaa isumaan wajjin du'a maal goota barkunna fuudhee jira amma xiqqoo kunillee na bareedaa mucaa akkasiiti kun biyya akkanaati kun biyya akkasiiti kun kana qabaa kun kanan qabu wanni si geesse maali maaf filannoof of qopheessita filannoof of hin qopheessin tokkocha jaalannaan isumaa wajjin isuma qabadhu tokkoffaa dura dursoo jaarsa kan keetii wanni adda si baasaa dura dursoo kijiba lammaffaa kabaja dhabu sadaffaa bakka isaa dhabu ati bariyoo isaa bakka jaarsa kan keetii bakka dhabde no inni oma takkan ta'u rabbiin qaba isaa bakka dhabde taanaan dubartiin takka jaarsa isiitii bakka dhabde taanaan ofii bakka dhabdeerte jechuudha dubartii hedduu beekna jechuudha ta jaarsaa bakka dhabde kararratti qaama ofii gurgurata hanga har'aa jiraattu hedduu beekna takka 2 3 4 5 jennee isin himuu dandeenya kanammoo kan hambisuu danda'u dubartii qofa osoo hin taane maatiin illee gahee guddaa qaba dhugaa dubbachuudhaaf maatiin tokko ni jiru maatiin erga dubartiin takka kaadhimattee booda deemasi maal asii goota maatiin jedhanillee ni jira jechaadha abbaan barsi maal goota inni hoo barnaan taane barsi akkamitti siin taane yaani hedduu jira jechaadha maatiin kabajaa qabu akkasiillee maatii akkasii yoo argattanii maatii akkasii irraa baatan carraa qabdanii warri ammoo carraa akkasiillee hin argatin jaarsa keessaniif kaadhimaa keessaniif
bakka guddaa kennuu qabdanii yeroo akkana isiniin jedhu kaadhimaadhaaf jedhe malee jaalallee warri hin beekne jaalallee amma aniifati jaalalleedha kunillee jaalalleedha akka feene wajjin taana wajjin ciisnaa wajjin kaanaa wajjin nyaannaa wajjin dhugnaa wajjin kolfinaa garuu maatiin hin beekanii garuu bakka guddaa walii qabnaa mallaqa walii kaannaa waan adda addaati waliin jira wanni akkasii qilee wal kaawwata. Dubartoonni waan akkasii dalagan hedduun isaanii akka miidiyaa kanarraa bu'aa jiran isinillee quba qabdanii jechaadha. Waan akkasii irraa of qusadha. Anni kaadhimaa keessanii bakka qabaadhaa isiniin jedhe malee jaalallee keessaniif hin jenne. Jaalalleefillee bakka qabaadhaa hanga inni karaa sirrii irra jirutti. Yoo haraama waliin dalagan taate wanni bakka qabaachuuf tokko hin jiru haraamni haraama. Kan isiniin jedha hundaafuu Saidoo Rabbi haa fayyisuu kabajamtoota hordoftoota keenya wanti haarofti yoo jiraate deebi'eetii viidiyoo waraabee isinii gadhiisa baay'ee waan aareeffamu waan dubbadheeyyuu hin beeku dhiifama naa godhaa isiniin jedha kana nageenyi Rabbii bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu warra yeroo biraa walii dachaa Rabbi nu haa taasisu. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.